Aye sena Oromo kakali ilman Oromo da wani guji keessatti wajjatame argaa jirra wani robe baalee keessatti du'a ajjecha diinshootti raawwatame sanii sirna awwaalicha har'a tureeyyu sababa sanii wal qabateetiin hiriirri ba'uudhaan akkasitti lubbuun nama tokko darbuu baatus miidhamee jira. Kanaaf gujitti qaamni waraanaa qaamni mootummaa ofiin jedhu qaamni bilchiginaa waraanni bilchiginaa Abiy deeggaramu hoogganamu mana hiyyeessaa gubee irratti sirbuudhaan irratti ofiraabuudhaan akkasumas Jawaar haa agaru namichi haa argu Jawaar haa argu jedhaa irratti caffaruudhaan kanaaf wanta akkasiisan wanta gocha suukaneessaa wanta Oromoo garaa gubu afaan Oromoodhaan dubbata wanta Oromoo garaa gubuuf wanta baay'ee nama qabsoo akkamiin jijjiirama asiin geennellee wanta baay'ee kan duraatuyyuu kan hanqatu kan baay'ee nama gaddisiisu kan agaraa jiru jechuudha. Akkasuma guyyaa guyyaadhaan waan namatti hin tolle waan uumamteef si gaafachiisu waan uumamtee of si gaafachiisu jechuudha. Seenaatii sheer godha baay'ee nama gaddisiisaa kun yoo nagaa taate yaa abbaa yoo nagaa taate biyya nagaatti galta si galee jira yoo nagaa taate biyya nagaatti galta yoo nageen hin jiraanne bakki ati hojjettee bakki ati jijjiiramtee itti galtu illee yaa daasfoora illee jedhaan eenyumayyuu hadha sheer godhiiti kun safaaxaadhaa miti kun qalbiidhaa miti waan nama qalbi waan akka qalbiitti ilaalamu miti dhageete yaa ilmaan Oromoo asirra baanii asirraa iyyuu hiika qabdi sagalee haa taanu sagalee waliif haa taane sagalee uummataaf haa taanu sagalee Oromoodhaaf haa taanu nu girisnee asiin ka geenne giris hallee nutti ba'u maqaan adda addaallee nutti ba'u girisneeti jijjiirama kana finne jijjiirama kanallee ka finne jijjiiramas ka itti dhiiga keennan Abiy Ahmed achi dhaabbatee dhiiga keennan ka achi dhaabbatee hadha nutti jijjiirame ajjeechaan madaa irraan kan nutti dabale Abiy nuti giriseeta kana achiin ga'e jechuudha. Nuti ka achiin ga'e girisaas haa taanu kanaaf kan isiniin jedhu ijoollee Oromoodha ilmaan Oromoo mana gubanii mana hiyyeessaa gubanii irratti sirban kun mee maal jettus kun mee wanta akkamiiti mee maal jettan qaama hidhata yoo xiqqaatee waraana 30 ol ka ta'u gujii keessatti gudina gujii keessatti waraana 30 ol kan ta'u gubaniitiin irratti footoo kaanii irratti caffaran maali sababni maalidha achi keessa jiru beektanii tariitii maatii waliin tariitii nama wajjin achi keessatti kan gubate ta'uu danda'a hin beekamu raammoos yoo ta'e hin beekamu jechuudha. Eshi mee wanta kana wanti kun akkanuma ofirratti haalaallu kana akkamii ofirratti ilaala kana akkamitti ilaalash mee dhugaa kanaaf Abiy Ahmed hadha walisoo deeme inni lafa qotuudhaa fi lafa misoomaaf deema dura musoomaan duratti yaa gantuu dhageeffadhu yaa Abiy Ahmed yaa ilma zinaashi yaa ilma gantuudha yaa ilma haadha warra asirra Abiy faarsitullee dura wanti lubbuu caalu jiru kan dur dhageenya kan dursu wanti lubbuu irra caalu jiru lubbuu irra gajjal qabeeti lubbuu namaa bakka lubbuun namaa guyyaa irraan ba'utti bakka nageenya hin jirretti haadha abbaa seeraati battalumatti xiiqumsi komee jennaan waraana achirratti ajajja kan waraana achirratti ajajjuun sitti salphate nageenya akkamitti asgabbeessu sirba akkamitti waraanni kankee akkamitti mana hiyyeessaa gubeet irratti sirba akkamitti irratti sirba akkamitti lubbuun nama takka sababa malee akkamitti baati namaa miti rabbi irraa sin gaafatu kanaaf ammallee taanaan itti fufa qabsoon itti fufa xumura diddaa garbummaa itti fufa qeerroon robe baalee keessatti wanta baay'ee dhageessisee jira mormiin fi dhageessisee jira kanaaf ilmaan Oromoo walirraa hin hafnu jechuu barbaada
kanaaf warri bilxiginnaa asirraa bilxiginnaa warri asirraa Abiyyi Ahmad deeggaru ni maalumame jijjiiramummaa sii dhufe ati Abiyyi Ahmad abbichoo asirraa jedhan maaliidhaaf sababa isaanitti hima ishii nuti hin deeggarra nuti abbichoo jenna miknaat sababa abbichoo jennu qofa nuti hima miina namatti ulfaatu wanta biraatii miti qabni biyya hoogganu qaamni nageenya qaamni biyya tasgabbeessu poolisiin yoo mana gube yoo irratti sirbu maal jettan isin kan maal jettan kanis mootummaa kana agartanii beektanii mana gube achi ajajee mana gubsiiseeti irratti cafaraa jedhanii ta'uufiti kutaa kaan mishaa godhe akkasii misoomaaf deema dhagaa maata ta'uufiti shimallisii gantuu isa wajjin ka ofii fotoodha achi kaayesan fotoo achi fakkeenyaaf achi kaate isa wajjin deemeeti inni misoomsa lubbuun namaa achitti baati haati hiyyeessaa mana irratti gubanii dhiigni madaa irraan Oromoon nu jijjiirama kana ka finneef ka itti wareegamneef ka ilmaan itti dhumate ka haati waan qabdu itti dhabde ka ittiif jijjiirama kana itti finne wareegne Abiyyi achi kenne hanga ammaatitti nuti boohaa hanga ammaatti ummanni kuni kutaan kun nagaan inni Amaara jiraachisaa nagayaan Amaara jiraachisaa nuti ammoo hanga mee ilmaan Oromoo malee ka boo jira ilmaan Oromoo malee ka du'a argitanii beektanis Oromoo malee Facebook kana haa ta'u bakka kamiyyuu haa ta'u Oromoo malee nama boo agartee beektaati maaliif nu boojisa eenyuti fidee jijjiirama kana gaafa nuti karaa cufnee gaafa ilma Oromoo karaa cufee wan qabutti dhabee itti wareegama kana asiin ga'u namni tokkochi kutaan Amaaraa bahee karaa hin cufne kutaan Tigreedhaas laatti kutaan tokkochi gabbahee karaa kana cufee jiru har'a jijjiirama kanaan fidamee jijjiirama kanaan as geenne har'as madaan keenya odoo nuti hin qorre Abiyyi Ahmad waraana irratti labsee waraana isaan durfamu mana gubee guddina Gujii keessatti mana gubee poolisoonni waraanni isaa kan silaa qaama kan silaa biyya hoogganu kan biyya tasgabbeessee kan biyya eegu mana gubee irratti sirba maaliif irratti sirba qaamni mootummaa mana gubeeti inni kan bakka biyyaa bu'eef waraanni wanta badde tokko badiirraa oolchuudhaaf ufii balleessee irratti sirbuun maali barbaachise zabana kana keessa agartanii beektani sirna Abiyyi kana keessa nama ajjeefamee saree kennamu nama ajjeefamee bineensaa kennamu agartanii beektani sirna Abiyyi keessa malee namni guyyaarraa hindu haati haadha ilmoo afurii irraa ilmoo haadharraa fudhanii ajjeesan sirna Abiyyi kana keessa agartanii warri abbichoo jettu mataa baannaat rabbii kan keessanii jedha warri abbichoo jettee asirratti mataa nan dhukkubsitu warri baga du'e jette obboleessa kan keeti ka du'e baga du'e ka jettee asirratti baga du'e jette obboleessa kan keeti obboleessi kan kee odoo sirraa du'e maaltu sitti dhaga'amas kaasirraa baga du'e jette dhuga rabbi obboleessi kan kee firri kan kee odoo sirraa du'e yoo jimma taate wal keessa jira garuu ijoolleen asirraa jimmaan sabboonummaa qaban beektoota hayyoota baay'ee qaban garuu ta'asirraa FB irra baatee ta Oromoo qaama dhiiga Oromummaa hin qabne FB kanarra baatee waan tokko jetti garuu kanaaf otoo kana mee jijjiiramnummaa Abiyyiin kee bichee abbichoo si jechisiise kunoo kan hadha waraanni isaa mana gubee irratti sirbu kanash maal fiddashi mee kana maal kanaafu wanta kana Oromoo kun waan garaa nama dhukkubsu wanta baay'ee nama gaddisiisu gadda baay'ee namatti dhagaamu guyyaarraa ilmaan Oromooti kadhumatu guyyaarraa wantuma adda addaa wanta fofokkisaadha kan agaru kan argani sanu harka muraan suni anni afaan Oromoodhaan kan Oromoo kan jibbisiisa Oromoo kan ofitti qaba Oromoo kan ajjeesisiisa kan naofsisa inni kam Oromoo kami ka ofitti qabe kam biyyaaf bakka bu'e inni biyyaaf bakka bu'e Abiyyi dhiigaan inni otoo of beeke dhiigaan achi dhaabate dhiiga qeerrootiin achi dhaabate Abiyyi Ahmad Ali gaafa inni achi dhaqu qeerroon tokkochi gaafa boombii itti darbamu odoo battala sanitti du'e baay'ee namatti tola Abiyyi silaa siidaan achi dhaabatee fi
silaa seenaa gaarii qaba. Har'a seenaa xuraayaa addunyaadhaa fi uummata Oromoo irratti jibbame uummata Oromoo irratti hiddaan buqqisiif uummata Oromoo caccabsuudhaaf Abiyyiin bakka bu'aan Amaaraa akkana nutti jira jechuudha. Si gala dhugaa isiniif dhaamaan warra namallee arrabsu hin beeku warroonni asirra otoo nuti madaa qabu odoo ilmaan Oromoo guyyarraa du'aa jiru asirra baatee dhugaa irra jettee wanti kun soba ilmi sun baga du'ee ka jettu hin ta'in carraan sirra ga'uu ta'a. Qarallee jijjiiramni kunillee ka dhufe qeerroodhaan dhufe. Jijjiiramni kun abbichoon ati faarsitullee ka achi dhufe qeerrotu isa achi fide. Qeerrotu achi dhiiga qeerrotu achi dhaabe. Abiyyi har'a abbichuu jettee baga du'e hin jedhini. Obboleessa keetii baga du'e hin jedhini. Waan kamiifiyyuu nuti walii caalaa ilmaan Oromoo paartii deeggaruun yenni abbaan barbaade waan barbaade deeggaruu hin danda'a. Gar paartii bilchiginaa ta'e paartii kafaa'oo ta'e jinaajiinki abbaa barbaade waan barbaadetti abbaa paartii barbaade deeggareeti. Garuuyyuu obboleessi kee yoo du'u baga du'e jetteeti maaliif du'e baga du'e jettee irratti hin faradin. Tigirisaas jedhe waan barbaaddees jedhe. Afaan Oromoo dubbachuun Oromummaa nama hin gootu. Afaan Oromoo dubbachuun Oromummaadhaa bakka hin bu'an. Si gala. Kanaaf warri asirratti heetteetiin baga du'e jettee harka obboleessa keetii irra rukutu ajjeechaa obboleessa keetii irratti harka rukutu seenaan itti si gaafata. Gaafa eebjuun teenna dhugaa taate lammaffaa dhugaa taatu gaafa hinjifannoon kan uummata Oromoo ta'u kan dhugaa jechuudha. Gaafa seenaa itti gaafatamna. Kara rabbiitti illee itti si gaafata. Eenyumayyuu nama kamiyyuu hodee nama kamiyyuu eenyuyyuu hodee baga du'e hin jedhu. Amantaanis hin jedhu hin beekan. Kanaaf ijoolleen bilxiginnaa waan barbaades deeggarii abbaa barbaades deeggaruun yaada garagara qabaachuun barbaachisaadha. Garuu obboleessa kan keetiin baga du'e jechuun hin barbaachisu. Kanaaf wanta akkasiisanii akkas obboleessa kan keenya yaada barbaade waan barbaade deeggaruun mirga kan keenya. Kanaaf akkasitti obboleessa kan keetti harka rukutiin. Ilmaan Oromoodhaaf miicni akkanumatti yoo ilmaan Oromoo dhumatu otoo si taate lubbuun akkasii nyaatamu otoo si taate maaltu sitti dhaga'ama? Odoo si ajjeesanii bineesaa si kennanii odoo si ajjeesanii badii takka malee sababa Oromummaa qabdu sababa Oromummaa taate qofaaf otoo si ajjeesanii maaltu sitti dhaga'ama? Maal raftu isin? Hayyoota jila deemaa ta'as jirtan akka anaa jiruu kan keessan jijjiiratuuf biyya Arabaa taate Awurooppaa kanas kibbaa saa taatu sheer godhaa isinii galee hayyoota keessan jala deemaati sheer godhaa. Akkasuma akkuma hayyoon Jawaar Muhammad jedhe hiika qabaa sirraa hayyoon warri baay'een fayyadee jedhe warri akkasuma liivii ta'ee warri dhuunfaa sooshaal dhuunfaa fayyadamus ta'ee warri barreeffamaanis odeeffannoo adda addaa yeroo dafeeti. Odeeffannoo adda addaa ka waliin gaggaa'u waan ta'eef kanaaf wanti kanniin isin tuffatina sheer godhaati sagalee waliif haa taanu sagalee Oromoodhaaf haa taanu obboleessa kan keetii kasi biraa dhumataa jiru obboleessi kan keetii innis waan biraatii miti jeequmsa biraatii fi miti finqila ija ofiitiin waan ofii irratti abbaa ta'uudhaaf nagahaan bahee galuudhaaf kanaaf kanuma mirga ofiif gatii falmateef ajjeechaa irra raawwata. Sababuma kanaaf qeerroon otoo biyya kee taate dhugaa otoo biyya jiraattee karaa cuftee hin ulfaata gabbaatee karaa cufu gabbaatee akkana ta'uun maaliif karaa sitti galeen hin beeku rasaasni. Amma waa garuu roobee baalee irratti odeeffannoo ta'e roobee baalee irratti hiriira bahee namni tokko miidhamee jira. Maaliif kan miidhameen taa'ee nyaate waan barbaade hojjetee jiraate hanga lubbuu isin jiraatu jiraachuun dadhabne qeerroon tokko lubbuun qeerroo takka lubbuun namicha gurraacha Ameerikatti du'e sababa saniif addunyaan hanga gaagaamte hin beektan. Keenya guyyaarraa bakki itti hin beeknetti akka itti hin beeknetti keenya kan mul'atuu fi kan hin mul'anne fakkeenyaaf har'a wallaalummaa uummanni kun tokko warra bilxiginaa kun mataa hin qaban mataa waan takka hin qaban akkanumaan gabbaasan okay
namni tokko yoo nama tokko miidhuu barbaade dhugaa Oromootti keessaa baasee iyya malee dhugaa Oromootti baasee dubbata otoo har'a waraabdee irratti caffartee viidiyoo kana godhuu baatte otoo viidiyoo kana waraanni gujii kana keessatti har'a hojjetamis otoo viidiyoo kana godhuu baatte otoo akkuma hojjettisanii wanta san hojjettisanii waraabdee gallakkisuu baatte hin agarru Oromoon hin agarru akkuma itti dhumatetti kan mul'atu illee akkasuma ta'e kan mul'annes illee miliyoona kan gaara keessattuu gudina lixa Oromiyaa karaa Wallagga Bahaati Wallagga lixaati asiin gujii manni Oromoo akka mantaane dhumata manni Oromoo gatii Oromummaa ta'e qofaaf sababa shanii jedhuun maqaa shaniidhaati ufiin ajjeesanii afaan Oromoo dubbataa gocha garaa jabeenya afaan Oromoo dubbadhee saba ofii kiyya saba afaan kiyya beeku saba kiyya irratti ani wanti uumameef wanti abbaan kiyya abbaa Oromoo irraa dhaladheef gaaf tokko Oromoo gaaf tokko seenaan itti si gaafata yaa bilxiginnaa waldeeggaruun paartii garagaraa ta'uun gatii tokkuma ta'e namni yaada garagaraa qaba eenyumayyuu ta'e gara tokko walitti dhalate bifa waliif fakkaata yaada garagaraa qaba kanaaf yaada garagaraa nuti waliif caala ilmaan Oromooti gatii kaareetti gurguramtee ilmaan dhugaa Oromoo dhosi kaareetti gurguramtee gaafa si ajjeesanii gaafa lubbuun kan kee ba'e reeffa Amaara sin fidan lafum Oromoo irratti si awwaalan lafum Oromoo irratti awwaalamta seenaan Oromummaa si gaafata har'a ta nyaatuuf gajjettee har'a lubbuu nyaatuuf jettee har'a jireenya har'aatiif jettee saba kan kee kan dhaloota meeqarraan dhufu hin xuroosin eenyummaa kan kee hin balleessin yaa warra bilxiginnaa yaa akka hangaasaa dabalate hangaasaan eenyummaa wanti sun waraana abiyyiin waraana bilxiginnaa waraana abiyyiin wagganamuu miti shaneedha jedha kan gujii keessatti mana gubeetiin viidiyoo akkasitti waraabaa gannutti lijeessuun isaan miti dhugaa Oromoo kana yoo dhusan hin taatu yaa hangaasa dhugaa Oromoo kana yoo dhusitee irra ijjattee madaa kana yoo xuxuxu dunyaadhaaf jettee dunyaa biraa dhumattuuf jettee dunyaa biraa hadhastu lubbuun kan keessi ba'uuf jettee gaafa na ajaa'iba hangaasaa biraa rabbi suuraa hangaasaa biraa nurraa dhaabbadhu wanta gujii keessatti raawwatame san wanta gujii keessatti mana gubatee irratti sirban san har'a gadi baatee daqiiqaa muraasa toonee gabbaatee dhugaa miti jedha waraana abiyyiin hoogganamuu miti kun hin danda'u kun seenatti si gaafachiisa seenatti si xureessa otuma deeggartuu otuma ati bilxiginnaa kee waliin qilee bu'i irraa hajaata kan qabu sitti Oromummaa sitti illee hajaata kan qabu garuu dhiiga Oromootti otoo Oromoon du'u otoo dhugaa Oromoo otoo Oromoon du'u ala baatee gadi baatee gabbaatee dhugaa Oromoo irra jettee hin awwaalin kan inni kan isa fakkaatan share godha ijoollee Oromoodha share godha guma rabbiitti share godha warroonni as keessa jiraatanii kan warroonni biyya namaa keessa jiraatanis yoon haati keetii obboleeyyuun kan gee nagayaan jiraate biyya nagaatitti galta ati jijjiiramte yoo eenyummaan kan kee badee yoo wanta harkaa qabdu dhabdee yoo wanta qabdutti lafa kan kee irratti waan harkaa qabdutti nagaan baate nagaan hin galle ta'e akkuma asii teettee internet halaaltu san gaafa biyya galtees sirra raawwatama sigara sirratti raawwatama kanaaf sagalee walii ta'uun dirqama nurra jiru wanta danda'amni gatii barbaadde wanta biraa hafe maqaa Oromummaa dha'uun wareegama guddaatti kaffalchisa sigala kanaaf ijoollee Oromoo ilmaan Oromoodha share godha kun wanta garaa nama gubu mi yeroo duraatiif maal jedhanii turanii mililik harma numure jedhan yaa diina harma numure jira hoggaa 150 jaarraa hoggaa 150 garbooffataa ture itti wareegamaa ture Oromoon itti walii taraa beekaan
kan daangaatti qabne itti wareegamaa as geenne har'asi sa'aatii jijjiirama itti arganne dhiiga ilmaan Oromootiin Abiyyiin achi dhaabbate mootummaa kana achi isa kenne dhala bar mukuramtii qaba Oromoon kun takka takka nuti Oromummaan kun Oromoon kun na dhiba bar utuma jedhu hiree keenya kanatti baay'ee na dhiba dhugam rabbi Oromoo nama dhiba baay'ee waggaa 150 xaarree ilmaan itti qabnu haati ganna meeqa ilmaan daa'imti waggaa 4 ajjeefamtee waan qabnu dhabnee itti as geenne qabsoo ulfaataa bara 2016 san keessa dabarree as geenne kan achi geenne kanillee Abiyyiin illee agartee Abiyyiin nu wakkate Abiyyiin gantuun achi isa kenne Abiyyiin nu wakkate ammallee akhira dhuma diddaa garbummaati numa jalaa deemtee numa jalaa yoo asiin baanu kaantu nu dhufa yoo asiin baanu kaantu nutti dhufa jechuudha maaliif ilmaan Oromoo walirratti bitanii kan itti bitanillee kan birriin kaffalamuuslee kama Oromooti Oromoon kun warri bilxiginnaa jedhee viidiyoo jala fiidutuni kama Oromootiin kama isaatiin isa bitanii kama isaatiin isa cabsan Oromoo jechuudha mani Oromooni miliyoona 54 otoo har'a gadi ba'ee kana argisiise sa'aatii takka keessatti daqiiqaa sa'aatii muraasa keessatti Abiyyi irraa kuffisa maaliif Oromoon naani sadarkaa kanaan nu gaaran jechuudha miskiinni kana keessatti miskiinni miidhamee jira miskiinni mana irratti gubatee jira manni isan ijaaratuuf abbaan suni waa meeqa akkatti fudhatu laal waa meeqatu akka mana san keessa har'a gubatee beeka Oromoo yaa warra otoo kana agartu dhugaa Oromoo kana mara otoo agartu jijjiirama qeerroodhaan dhufee jijjiirama qeerroodhaan as ga'ee otoo dhugaa Oromoo argitu irra dhaabbatee baga du'ee obboleessa kan keetiin baga du'ee jettu itti si gaafachiisa seenaan guyyaa takkatti hinaftu akkanatti hinaftu akasi kanaaf ijoollee Oromoo ani namni muraasni nagaa isin jala imbaasa isin takka takkaan warroota fiibii kee jala jiru kana isin jijjiiruu kee dirqama dirqama dirqimuun takka takka warri na jala jirtu yoo sheer goote waliin hin geenne ta'e inni xaallallee uf jalaa baata na jalaa baata wanti intini dhakaa cittee na laaltuuf hin jiru ankasiin jedhaa jiru afaan keetii si dubbataa jira girrisaa taa'ii girrisa mataatee girrisaan ta'in sigala girrisaan kan nu bayeef beekamtii nu qabnuuf cululleen kan nu bayeef beekamtii nu qabnuuf beekamtii jawaarin keenya nu dhaalee nutti fide en furanne girrisaa garuu girrisaa taatee girri jettee waa hubadhu maaltu na fayyada guyyaa kana keessatti Oromoo bakka waan reesite wanta fayyada ta'u yoo laxafte si fayyada in fayyada xiqqeennan qabu jechuudha kanaaf kan isinitti dhaamadu viidiyoo tana sheer gooteeti sheer godhiiti sigala sheer godhi sagalee walii taataanu ilmaan Oromoodha finqila diddaa garbummaa kan bara 2012 kana akka haala gaariidhaan inshallah fuuldurri kan keenya ifa kanaaf baay'ee nama dhibaa nuti bakka idilii kan keenya maal goone Oromoo keenya kana maal idilii Oromoo maal godhan maal goone idilii Oromoo baay'ee nama gaddisiisa kanaaf fuuldurri kan keenya ifa qeerroo fi qarree wajjin kan biyyaatiif kanala hayyoota wal qabannee fulbaana booda mootummaan hin jiru fulbaana booda kanatti agarsiisna kanaaf yeroon keenya deebitee abdii hin godhannu Abiyyi irraa buqqisuudhaaf fonqolcha mootummaa kanatti fonqolcha mootummaa garboonfafa fonqolcha mootummaa bilxiginnaa ta'an ijaaramee ummata keenya kana gaagaa jiru irraa kaasuun dirqama nurra jiru jechuudha wareegama kaffallee kanaaf sheer godhi waliin gaa jechuudha barbaada sigala dhugaa rabbii baay'ee na dhiba ani baay'ee na dhiba
wanti Oromoo kana fi miti ta'eef an Jawaar hin jaalanna ta'e Jawaar waan Oromoo ta'eef miti waan dhugaa qabu qofaaf warroonni as bira taa'ee Jawaarin maqaa kaasu nama addunyaan beekti nama addunyaan ragaa isaaf ta'u nama addunyaan marti beekte beekamtii qabuun omarraayitii mirga dhala namaatitti himi abiyyi yakkisiisee moobilii irraa deebisiisaa rusan maaliif beekamtii qabuudhaan asuma xiqqeessitee xixiqqishuun wayii asuma xiqqeessitee distii keessatti ta Oromummaa distii keessatti baratte ta Oromummaa jechaan dhageette si gala ta Oromummaa jechaan dhageette ta waa takka irraa hin beekne as teettee afaan hin dhibu as teettee wanta barbaadde jechuu dandeessa. In ulfaata. Kanaaf waan akkasiisanii Jawaar nama seenaa qabu Jawaar nama ija Oromooti Jawaar sadarkaa kanaan kaga'ee Oromummaa beekamsiisee I am Oromo first irraa kan jalqabe Jawaar sadarkaa kanaan kan ga'e Jawaar jechuun qeerroo wajjin wal qabate akkasuma beektoota baay'ee wajjin wal qabate kan sadarkaa kanaan nu ga'e. Hayyuu keenya tartiimoonni nu baaseen isa jala masakamne tartiimoonni nu baaseen isa fudhatama isa hoogganama ana akkasitti fincila diddaa garbummaa kan yeroo lammaffaa itti fufaa jechuudha akkuma har'a ta'een walumaa galatti hiriirri har'a ta'ee namni tokko miidhamuudhaan roobi baalee irratti namni tokko miidhamuudhaan gargar galee jira jechuudha. Maaliif sababa mucaa du'ee sanii sirni awwaalcha isaa har'a gatii ta'eef uummanni aarii abiyyi irraa qabuu fi aarii poolisii irraa qabuuf baay'ee fincila kaasee jira sagalee qabu dhageessisee jira. Kanaaf abiyyiin keessanii har'a abbichoon keessan warra abbichoo faarsuu inni deemeetiin lubbuu nama inni sala otoo beekee sadarkaa qaamaan dhaqee warra maatiin sun jalaa du'e warra mucaa sun jalaa du'e maatii san qaamaan dhaqee otoo beekee sobuuf waa ta'u afaaniin waa sobu bira dhaqee ummata san tasgabbeessa. Otoo beekee haga waraana achi waraana Adaamaarra waraana atamtama Baalee Roobeetti dhaqee jiraabee waraana. Daqiiquma sanitti telefoona godhanii waraana humna darbatama achitti gajjisanii Roobi Baaleetti. Hanga san helikoophteruma walii soon jiru saniin achi Roobi Baaleetti gadi bu'ee ummata kiyya maali ummata kiyya jedhee afaaniinuu haasobu namni kanaan illee jiraata. Afaaniinuu haasobu maaliif ummata sanii hin tasgabbeessine. Hanga waraana itti ergu. Ummata keenya waraana rashanuudhaaf hin daddafaa garuu nageenya ummata keenyaatiif maal dhiphamne abiyyi. Meeq abiyyiin kun maalidha? Warri abiyyee faarsitu meema abiyyiin kun waan maal si ta'e? Abiyyiin tarii amaanaa nama lammaan taane abiyyiin naata jetta. Abiyyiin kun eessaa si dhaqa? An dhugumattu warri abiyyi deeggaru kan amaaraa kan sanyii Oromoo hin qabne kan dhiiga Oromoo of keessaa hin qabne qofa ta'uu ifaadha. Warri abiyyee jedhu kan afaan amaaraa baradhe dubbachuu danda'a. Miknaatu afaan amaaraa dubbadhe amaara naan jechuu dandeessa. Afaan ni baratama. Garuu afaan Oromoo dubbateef Oromoo bakka hin bu'u namni tokko. Si galee garuu namni yaadu namni seenaa Oromummaa seenaa ofii beeku jaarraa 150 irraa kaasee waggaa 150 irraa kaasee hanga ammatti otoo du'a otoo seenaa beeku garuu abiyyi deeggaru abiyyi miliilikiin miidiyaa miliilik keessatti banee jira. Miliilik miidiyaan banamee jira. Si gala. Siidaa miliilik sirratti dhaabee jira. Siidaa xaayituullee dhaabaa jira. Kanaan ala maaluma barbaaddati? Kan biraa haafu. Miidhamni Oromoo haafu. Oromoo naa jira. Kan biraa haafu. Doolaara meeqa baasee siidaa miliilikii haaromse. Ammaal jedhanii jira maar. Siidaa calanqoo fi aanolee nurraa balleessii jedhanii jira. Maaliif dhaloonni duubaan dhufu qabadha Oromoo. Qabadhu taas jala fiidee girisaa taatu girisaan ta'inti wanta tokko baradhu. Hookinna taha wanta of keessaa hin qabnetu nama naaqa. Inni qataas falligimu ko wanta namni isiniin jedhu qabadha. Sheer godhaa dammoo. Ay gabaachuu minnanti girisooji. Girisaan ta'inaa waan namni isiniin jedhe qabadhaati wanta dubbadha.
Iyaandandi keessanii namni hin danda'a bakka bakka jirtanitti gadi ba'iiti sagalee ta'e dubbadhu. Maal surraa bada? Ka afaan Amaaraa dandeettu afaan Amaaraa dandeetti. Ka afaan Oromoo dandeettuun itti him. Kunoo kuulloo nu gabbaateeti dhiiga Oromootti garaa nu gubaa jirti. Asin cafaa cabnee isin bulchina waddaachuun xallaachuun nuun jedhaarti. Si wanta akkasiisan maal si dhoolkiree? Dhageeta. Abiyyiin siidaa xaayituu dhaabuudhaaf qophiidha. Miila kana keessa na dhageeffadhu. Mucaa santu jedha jetta. Ishee akka sobaatti qabadhu. Dhengaddaa xaabiyaa TV Minilik banee jira. Si gala. Har'a dammoo hafe keeyyataan deemaatti. Akkuma yeroo Oromummaa caccabsee kudhanitti bakka baasanii Oromummaa cabsee jira. Akkuma jedhanii bakka adda addaatti adda baafata san duubatti deebi'u wanta biraan harkaa seenaa duubatti deebi'uu hin danda'u. Akkuma sanitti siidaa xaayituu dhaabaa yaani siidaa Minilikii dhaabeefi jira. TV Minilikii banee jira. Xaayituus dhaabuuf deemaa jira. Siidaa calanqoo balleessuuf jira. Aanolee balleessuuf deemaa jira. Achi booda Oromummaan kan kee nyaadhutti dhugi. Hin jiru Oromummaan. Otoo kun hin marti nurraa hin gahin, otoo kun marti nurraa hin gahin, qeerroon biyyaa wanti hirriba isa dhoorgee Jawaarii wal qabatee wanti Jawaariin lafeetti ta'e dhiiga Oromootiin gatii dhalateef. Ilma abbaa gadaa gatii ta'eef Jawaar kanatuyyuu hirriba isa dhoorgee dhugaa Oromootti wanta inni jedhe kanarratti yaadu Jawaar. Kaleessa yoo arraba kee muran yoo harka kee na muran arrabaan dubbadha. Yoo arraba kee na muran ijaan nyaara kanaan dubbadha. Sigala Jawaar wanti wanta itti qabu dhabee ilma ofii dhiisee haadha manaa ofii jireenya gaarii dhiisee Itoophiyaa keessa galee arriin itti bahaa ta'een jaarsa akkasitti ta'eef siifi seenaa ofiitiif Oromoodhaaf uummata quuqamaa garee waan Oromoo ta'eef miti inni ka Oromoo mul falmadhuuf jedhe akkuma san inni taa'ee nyaachuun hin wallaalle akka barbaade otoo achi kennanii bilxiginnaa waliin otoo hojjete yaa warra bilxiginnaa jedhe yaa warra Jawaarii wanta barbaade irratti xureessitu. Jawaar deebii siif hin kennu. Otoo hadha bilxiginnaa kee waliin galee bilxiginnaa kee walitti mataa walitti qabee deemaan. Abbichoo kee funyaan akkanatti isaan deema. Inni dhukaa Oromoo bichaadha ka barbaade. Dunyaa odoo barbaade Itoophiyaan marti keessaan taati. Kan Jawaariin taati. Inni gatii Oromummaa gatii laafaa gatii miidhamaa qofa irratti xiyyeeffatee Oromummaa qofa gatii ta'eef hin barbaadu. Si gala. Jijjiirama isaatiin as geettee asirra dhaabbattee haqa namaarra dhaabbattee har'a waan takka jette ilma abbaa gadaa jette. Ilma abbaa gadaa jedhaan ilma abbaa gadaa jedhaan tana kaan Abiyyiin ilma abbaa gadaa. Ilma abbaa Minilik jechuun inni ture kan ilma abbaa Minilik gantuu ka ofii footoodhaan achi teettee kan tizaazii ajaja namaatiin walii gad deemtu. Ajaja zinnaashiin walii gadi deemtu ka ajaja zinnaashiitiin ajjeeseen ajjeestu bakka kana bahaa galii kan jedhaniin kan sadarkaa kan fiirii dibattee indom an Abiyyii kana tasuma ta'ee yeroo duraa lubbuu kiyya kennaafii ture. Yeroo duraanis akkuma kana abbichuu jedhaanii ture maraataafii ture. Yeroo san jechuun yeroo inni waan gaarii hojjetetti eenyumayyuu taanaan waan gaarii nama Oromoodhaaf waan gaarii hojjetu yoo ta'e ammas itti fufu. Amaara ta'ee Oromoo ta'ee nama gaarii Oromoodhaaf kan ta'u jiraannaan Oromoo ka ta'u ka Oromoon tuttunni ka madaa Oromoon tuttunni kan seenaa Oromoo hin balleessin. Nuti Abiyyii hin gaafanne Abiyyi afaan keenya afaan federaalaa nu godhe jedhanii uummanni Oromoo wasan hin beeku. Adaa inni uuma qaraa qindeeffatee keessi isaa Minilikii akkuma abbaan jedhetti Abiyooti tureedha. Maqaan isaa Abiyooti. Abiyyiitti jijjiireef yeroo haati qabdeen inni dhattu jechuudha. Sagalee viidiyoo isaa najla seenii ilaali. This is really wanta dhugaati jechuudha. Si gala. Kanaaf seenaan Abiyyii waan gudeeda Oromootiif hin dhalanneef inni keessatti afaan inni sobee afaan baratee
Oromoodha jedhee achi kennee Amaaraaf hojjetaa jira. Amaarri galee rafaadha ciise fira. Amaara oduu wanta tokko balleesse oduu har'a Abiyyiin bakka hadha roobee baaleetii bakka jeequmsi uumame sanitti bakka sababa ajjeechaa mucaatiif namni hiriira bahe sanitti dallanee uummanni Oromoodha. Bahe sanitti odoo helikoophteraan dhaqe bakka misooma godhusan bakka qotu sanii bakka dhagaa baatu sanitti otoo dhaqee maaliif achi dhatte jedhanii hin gaafatama kaatti. Maaliif dhatte? Gatii kana ta'eef Abiyyi tasuma taatee namni Abiyyi Amaarummaa ta'uu isaatiif yoo deeggarte sirriidha. Oromoodha jettee Abiyyi Oromoodha ilma abbaa gadaa jettee wanta jira nutti faarsin yaa Abiyyi yaa ummata አይነት በእናት ዱቄታም ሰዎች ናቸው። በቃ አናረብኒ ኩን ለንታ አይመችም። በቃ ሰው ሲዲቢ ነማነት ይንቶል አን ኦቶ ሲዲቢ ነማነት ይንቶል አነማ ሂን አረብሰስ ኦቶ ጀሪ አረምኒ ከ ኤረታ ነማ አረብሱን ነመት ይንቶል ነማ አረብሱን ከነካ ተከናዲ ከነካ hangasaati malee arraba ka isaaf malee arraba insaan malee eenyuyyuu namni safuu beeku arrabni bakka hin bu'u. Boota yaada dandeette yaada kan kee ibsa jechuudha. Anaa kanaaf mata Oromoo Jawaariin kan Jawaariin irratti wanta tokko jettee odeessisu bilis dhaabuu qabda. Sigala kanaaf share godha. Ijoolleen tokko azela share hin goone dhugaa rabbi azela adii jalaa bahuun kee efaad har'a adii kee jalaa bahuun kee dirqam kan share hin goone ta'e andam bakka sinjijjiruun kiya noma friendii kiya kan jala jiru hunda isaatu bilooki godhe bifa addisiidhaan kabira kan waliin na ammate kan hamilee nutti hore sagalee na wajjin ta'e jajjabaadhu kan waliin jennu qofa barbaada. ከኒን ኡመተ ዱቄታ ማከሲኒ አስለታይ አዲ ሆጀለታይ ረፉ ብቻ እኔ አያፈልግም። እንደዚህ ምን አይነት ህዝቦች ናቸው? ዱቄታም ህዝቦች ሲኒገራ እንደሞ ሲናራብሳ ከነዝለቴቴ አዲ ከነዝለቴቴ ይሮ አክነት ምን ኦሮሞ ደለኔ ሰገሌ ኡመተ ኦሮሞ ዳፍ ደለኔ ምን ኦሮሞ ጉያራን አጄቻ ደረዋታሜ ጉያራን ምን ኢሳኒ ጉበቴ ጉያራት እቲ ሚዳማ ጅሩ ሰገሌ ከየ ከነፉቲ ነማፍ እንደደበርሲነ ታይ እንጣላለን። ወዳችሁም ጣላችሁ ማለት ነው። ሼር ነው በቃ የሚፈልገው ሼር ነው በቃ ነው ባይ ደገውፍታ ነው ባይ ሁጂር ጅራ ሳखነት ሲገላ ነው ባይ ሁጂር ጅራ ለምን ሰዓት ያን አሬቲ ሰዓት ይመለሰኝ ሰገንታ መለሰኝ ገቲ ሰገንታ መለሰኝ አቲ ሼር ጎቴ ነመካን ይደደበርሱን ድርቀማ ሼሪ ኢቲን ከፈልቱ ማሊፊ ነመካን ካን አደደገፈቱ ጀቹዳ ሲና ከን ዋን ጋሪ ተየ ነው ባታይ ጁ ቀልዲ ምትካ እና አናምኒ ፍርዲና ገነገው ከን ላሉ ቤታ ነሚ ጀቸ ጋሪ ያደ ጋሪ ላላ ከናፍ ዋን ታይፍ ሼር ጎጎዲቲ ብራንጋየሽ ከሲ እና ከናፉዩ kan umarratti isiniif dhaamu ijoolleen kan keenya ijoollee shamara zeetii walirratti naqum tokkos akka dhaabbatu kuni dhaamsa waan biraati dhaamsa kooti jechuudha. Ana kasi zeetii walirratti naqina ijoolleen shamara fidanii nu asfaraarraa'uudhaaf zeetii walirratti naquu jiru. Zeetii walirratti naquun baay'ee akka obboleessattis akka lammii keettitti si gaafata zeetii irratti naquu jechuun du'aaf jiru isa dhorkuu jechuudha. Na obboleessi kan kee yeroo siif hin taane ta'ee wal jechuudha malee zeetii walirratti naquun baay'ee sirraan eegamu zeetii irratti naqnis jechuu barbaada. Ana kanaaf akkasi sheer goggodhiiti dhaamsa kooti jechuun xiqqishooyti maaliif dhaamsa qabdi. Ana kanaaf ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo sheer kan goone ta'e anda bayyaan daandii keessan azela galeesilla qalliin injiru maaliif itti xaare aare aadisi godhe wanti aadisi godhe sheer goggote ajettu waan an wajjade kuma sheer go waa baay'ee isiniif barreessa waa baay'ee isiniif laxxama wanti sammara kan isiniif barreessuuf ati na argituuf miti an waan babbadaalee viidiyoo adda addaa lambeeku wanta adda addaas wanta babbada fufukkataa sirraa hin jaalladhu wanta Oromoo quuqama Oromoo qabu bichaadha maaliif argiidha jechuudha. Oromoon akkana ta'ee jira argi siim jedhe malee na argi አይደለም እኮ አባባሊ ገፍታል አይደለ ሲገላሚ
Ana kanaaf Oromoo ko argi ilmaan Oromoo dararaa keessa jira argan oo sarara akkasii barreesse si gala እንደዛ ነው kanaaf share gootee waliin ga'uu qabda share gochuu qabda ነው በቃ ነው የምፈልገው ማለት kanaaf yoo kana intaan maal adii kiyya ከዛሬ በኋላ አንገናኝም ማለት ነው በቃ ወሊን አርግዱ kanaafuu yu akkas na sagalee walii faataa nu ilmaan Oromoo turtii gaarii isin waliin turuu kiyyaaf na daawwatu keessanii fi jabaadhaa isiniin jedha turtii gaarii